duraan jechuu kiyya jechuudha. يا ربي كي جدي والله العظيم قسمت والله gaafadde ambaleetiti mataa gara nagalchite afaan dhaquu baay'ee dubbitu gara kana Dabbaa jechuudha. Ila harrumaa fi geemii macaataan godhata. Ila warra fiidoo beefaasuu minaamin hunda akkasii caalu beektaami lubbishaa. Beektaami? Sa? لبوشة beektaami. بوليتيكا سكسسفول الله يبدي ماي كينج جرتها Dhagaami. Beektaami akkasii miilee ilaaha الله يبدي ثانك يو سو ماتش لكيتي خبلنا نجابيه نياتا مرنا Daqiiqaa keessatti taatee sirraa booda dabbal piliis na dhaggeeffadhu jechuudha. Sagaleen kiyya jira. Dabbal fadiidha. muturaa gaafadhu mutura jira. Asu ya salam alaikum. Koi. Asu salam alaikum. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته Ati na jaaladhu jaalallatti na jaalatu obbolummaadha. Anis obbolummaan si jaaladha. Ammoo wanta kana dhaggeeffadhu. Arafaati siin jaaladhee teekki jibu jirti. Ijoolleen tun hundi isii duuba. Koi inni dubbatti na ta'u kana dubbatti. Muuti godhadhu muuti godhadhu. Muti godhadhu. Okay na dhaggeeffadhu. Haji ilaan isii booda dhuftee ani siin jaaladha dabbal langetti. Fidoo bandi yennaan qat gootee bante. Okay takitti ani jaana dhuftee fidoo bani qat. Eemuun tun dhuftee fidoo bani qat. Arafaat siin jaaladha wakaba afaanii malee fiidiyoo bantee dhalaa tana dura taa'uu dadhabdi. Amma namni nama jaalatu kana nu godha asu itti haasa'iiti yoo qaalii ishee goote balsiisii yookaan kan xiyyaa tana filookin godha ammarraa kaasee hin beeku nan beektu. Yoo qaalii ishee hin goone yoo qaalii asuun goone as hin beeku. Nabilook wallahi warra balqaaba nabilook addunyaa guutuu keessaa nabilook taseetti ila jechuudha. Isaan dhaggeeffadhu ana haasoo amma bakka jechuudha. Qara jechuudha. Si jaaladha na jaalattaa miti. Wanni dammoo shamarri dhoo dhuftee shamarri gastee ol galtuu fi natti jijjiiramtuuf maali? Yoo dhanaan xiqqashoo dhufte wanni natti jijjiiramtuuf maali? يو شمرة برار جبان باريس تتا Yaa asu qonna daqiiqaa shaniin haa qabar sireesiidha. Asuu carraan kana yeroo takka. Arafaattuu fi nasiin na tuffatte intalaan gamta kana tuffattee miila kiyyan geessu akkamiin miila kee qamaa caasanii na gaddeebistee miila kiyyan geessu naan jettu. Miilli kiyya qamaa jiran si caalaan. Anduutuun xiyyaa si caalaa. Andu'ee si caalaa amma waggaadhuun barbaadu baay'isawee jechuudha. Hagee jaalala keessa jira iskismi. Seetu if dhaadee wallaahi ani if hin dhaanne. Okay jaalala keessa jira. Poolitti. Jaalala keessa jira bareedduu hafuura fudhadhu. Gaafii sii qaba Arafaan. Hafuura fudhadhu. Dabbaasin Arafaan gaafii takkaa sii qaba ammoo isaan kun hundi Dabbaan namni mana keessatti taasisuu hin danda'u. Dhalaa wanni asirra margeettee dabbaan jettuuf dhiirri isa malee hin jirtu hin jira. amma injiini dhaggeeffadhu waas gaafadha. Sila jechuudha. Dhageeffadha. Seetti dabbaalfatiin taane erga. Dabbaan lubbuu takka Dabbaalfatii miti. daatee dhiisi. Ani sirraa bu'a maqaa isaa boodoodhaan. Wallahi dabbaal. I am serious. Maqaa isaa guddaan onneessi dhaabbata amree bii deemi. Daa nama bara jiree machuun bu'aan qabdu maal onneen na dhaabbatiin taa'adha xiyya bobbaa ta'een. Namni hundinuu amma sin beeku yaani asin beeka lekkitti. Sila waan beekte maarree. Maal godhi Biyyaa jedhee. sii geessi amma jaalaltii biyyaa sii geessi ta biyyatti keerumtiriira sii geessi maal jettaan ammaati saabbi. Kan amma kan na dhibe daqiiqaa shan filiis naaf obsaa. Fadiilaas hundi keessanuu obsaa ani geelee jechuudha. Kana durallee qarallee hin deebi namaan deebisu abbaan barbaade waan fedhe jechuu danda'a abbaan barbaade waan fedhe murteessuu danda'a. Ani yeroo baay'ee nan callisaa deebi namaan deebisu sababni bakka usuu jaaladha. Nama san immoo koruu deebii nama saniif deebisuuf hin yaaddu. Sababni ofii kiyyaaf gatii kiyyoof beeka waan ta'eef callisuu filadha bakka. So amma daqiiqaa shan jaalala keessa jirra yeroo nu kanna dabbaadhatti dhageeffadhu. Qaralleessa jaaladha na jaalatta. Nama takkaatitti wal beennaa wal beenna. Dammoo wanni dubartiin gizee kaanii fi kaan dhufte fiidoo bee jettee nafa qortuuftuun maali? Takka lammaffaa jaalalli bifan filachiistu jaalalli ganda filachiistu si jaaladhee sitti dhufe. Erga wal jaalanne anaaf itti nama gandaa ijoollee argee ganda takkaati wal fuune mishigiraalle. Wanni dubartii taane bitaan an dhiirsa dhabeeti miti bayyoon gastii kiyya baradhe akkumatti gastii kiyya Ati bareettee. miidiyaa kanarratti nama meeqatti heerumta qoyi. Nama hundi Silaati fadiilaa muutii olurraa godhatte maal? Mootii qabsiisiidhaan. Muusii bu'i dabbaarsin fadhu bu'i. Wallaahi shan. Ay. Shan heerumtee dhuftee biyyattuu. Koyi tashanii laaffisimeeyiti. Amma jechuudha. Akkumatti tiitooki fayyadama. Aboon irraa callisaa piliis. Qoy please dabbal Wallahi wabillahi. qoy asuun dabbal gaafii حالي جلسها جلسها ما نجت تنفتت وكمان كهرباء استخارتي asuu gaafii dabbal naa gaafadhu akka isii jaalatu akka na jaalatu bichaa Faizu gaafadhu. دبارة فضيلة دمو عرفات جارتها Warabbal kaaba yoo si jaalate warabbal kaaba yoo ganaa namni dhibba torba kudha jaha kun gastii dabbalin naa gartan ani gaafa san arafaati miti. Iffanni si deemi yoo barbaadde isa gaafa. Ay fannisa مشونا ما نتلف توكم قونا دوبا
nama dafee dura fiidoo banan jaaladha fiidoo banaa jina saallee kutin. يلا let's go let's go Video kana jaalatta anqara wallahi sittaare jechuudha ati dantaashiti let's go nama video banate let's go Beekaa hojjetta waa anarra fiidoo banu jennaani sanii fi dabbaal akkasii dubbishaa garaa jabaattee bareedaa kiyya. bareeda kiyya bareedu kiyya jeen gatle Yaa. gosa kiyya jeen Dabbal ani sidiisa jedhika yoo noo makka kiyya harkatti ani jedhin sidiisa jetta ani yoo noo makka kiyya dubartii akka kiyyaa bootaa si qabdu dubartii akka kiyyaa si jaalatu. buuti dara gaddar be abota hare gingilcha dura da hare dubbi buuti Beekaa gaddar hojjetta gingilchaa siinuun jenne asu inni akka qot raba qot meena bus ar garuu sin buusu godisi warabbal kaaba meena buusi garuu dabbar sin jaalatu bareechisee na jaalata maaltu si kinaan kineeti. hina soita garuu subhanallah Bagaasee. banzeela mo dhagabaati dina sotta Gizee waa'ee dabbalaa soo eessaa kana soo eessatti akka deemu eessatti akka dhaabbadhu dhiifama. Ati nama harargeetii keessattuu dhalate. Isiin abaarsa qabdi. Abaarsa gaafa RCTV gaafa harargeessu. Kuno rakkoon ta'e barga waa'ee gaddummaa jirtu nuti utaalee keessa jira bakka uummata akka warra magaalaatti yaada. Qara jinnii zuppi leesha waan afaan namaa haasawee. Sila afaan namaa kamaase atillee natti kaate. Jirta bara maanta naawu. Anamma wali dhageeffadhu anamma harargees haa ta'u kutaa biraatis haa ta'u wanni jedhe dabbaan irraa dhimma qaba. Okay isinne galafaan lafattan malee manni nan jiru mana dabbaali. Okay bikiniin nan jiru mana isaati. Meekamiin jee soo anaa fi isa dhimma waliin Daga nama. da bai wani akka ta'e ta qara fi jinnii haasawee. Dabbaaliin gaafi gaafa. Okay asu ya ogutaka jara na kan dibati labai. Gaafi ti jenaa Ana dubbata gammas. Koi. Wallahi Amma ana dubbata. gaafa si jaalata of ajjeesaan. Koi Arafat koi. Ana dubbata amma. Sunundi muti kabadda. Hundi keessanuu babbareeduudha. Hundi keessanuu miidhaguudha. Isin hundinuu obboleeyyanii. Isin hundinuu harargeedha. Isin hundi Oromoodha. Isin hundi Islaamaa. Isin hundi dubartiidha. Wal tokkoon taatanii wali bu'uun taatanii uumaa waliin hin jiinaa. Isin hundi obboleeyyan. An hundi keessanuu ni jaaladha. Tokko naa qabadda. Lamaffaadhaa galgala kana sa'aatii lama Itoophiyaa irraa kaasee agendaan Sabriinaa Jamaalii fi Iftuu Muhammad sirba wal jalaa hatu namni fayyaa qabuu fi namni fayyaa qaama hin qabne artistoonni Oromoo lama wal labanii waan jiraniif sagantaa araara. Allah bade dhaggeeffadhu dabbara Sagantaa guddoo jira galgala kana artisti Iftuu Muhammad warri beektan ijoolleen harargee guddaan keessan ni beektanii osoo miilan qabne aartii Oromoo waggaa hedduudhaaf sirbaa turte sirba isiidha Sabriinaa Jamaal jalaa hattee dheengadda yuutuub irra maxxanfattee san dhuftee himattee jirti warra Qalii Saabit irraa kaasee akka Faraan Baddeessaa akka Shamsaa Hejjaabir irraa akka tura keessummoota hedduu asii qabna sagantaa bal'aa jira galgala saalama Itoophiyaa irraa kaafnee kattee fufnu ta'a hundi keessan deebinas wal agarra ammaaf isinin jaaladha nagannaa jiraadha. Fitadhe. Okay dabbalan daqiiqaa shan asii sirraa bu'o. Ila ati an obboleettii teeti moo jaartii teeti yoo nama 800 kun ragaa yoo nangastii teetti fichi jedhee salaam alaikum sin jedhe warabbal kaab ani lubbiyyee miti murteessi. Ni naasa itti malee waan sagaafa dangane waan ta'eef haasaa sa'ii si yayyameen jira. No inaaso gaafii si gaafadha ani jaartii teeti moo obboleettii teeti jaartii osoo hin taane jaalladha wayin jaalalleedha moo obboleettii teeti murteessi. Wanni muti godhatee argumaan gahu. politika successful itti bundi jaartii waan tokko kiyyaa miti Sireesiidha. Obboleessi kiyya biyya jira okay. dirqiidhaan na fuudhi itti miyyoo namaa Gabaaf amma suuraa deemee suuta jadi bareeddu. Arafaa maal jettee ayya? Wanni an jedhe ifama sagalee kee duuba kanatti jira. Wanni ati kana jettee isin hundinuu Oromoodha isin hundinuu Harargeedha. Ana haasawaan kana sila haasawuu baatte. Haasaa likki haasaa intala. Ayyee duraan jechuudha. Duraan jechuudha. Wal beennaa wal beekuu dhiisi. Qara wanni ati jette waan akka afaan beekutti haasawu dirqama hin qabu jechuudha. Bakka afaan dhaggeeffadhu dabbal qara wanni ati jette isin Oromoodha isin ijoollee Harargeeti isin ganda tokko obboleeyyanii Oromoodha isin hundaa'uun an jaaladha jette. Akkas jette. Deebi lammaffaa ani namni tokko onneen takka nama takkaaf gaafa namni tokko waliif ta'ee wal jaalatee waliif ta'ee jedhee keessaa walawwee jedhee dubartii taane fitaa walirratti ol baasanii laallachuun birkii miti. Atillee tiitookkii fayyadamta anillee tiitookii fayyadama. Mana kiyyoo banadde anillee dhiirsa akkuma ati dubartii ol galchitee fiidoo barsiiste kanatti fiidoo barsiisee abbaa fedhe jaalachuu danda'a. Garuu
ta'uu hin qabu. Isaan hunda keessaa ani jaalalleetti isaan obboleeyyan keeti jaalattee jibbiti amantee amanuu baattee dhugaan jirtu kan. Akka jechuun jiranii. Siitu fuudha moo isaan si fuudha? Naa itti himaa qoye. Arafaat qoye waan sitti malan. Duniyaa kanarraa kana dhibu nama osoo siihuu fooloo siin godhin gastii sitti ergatuu fi nama jaalala dhiisee akka waan biyya bulchuu deemutti haasoo biyyaan bulchan jaalala keessatti haasoo na dhibu. Ogaa jettu. Ana baanteeti. Ani fooloo siin godhe. Amma namni keenya tokko tokko maal godhee beektaa osoo fooloo siin godhin akka waan fooloo siin godhu waan guddoo takka birrii dhabuutti fakkaatti wallee fooloo siin godhu garuu gastii ergata nagalchi jees galataa bira. Osoo tolgalchitee ni haasaa beekan. Shem warra akkasii dhiisaa waan akkasii baarguma akkasii arafaatti na dhageessaa. Oromiyaa ቋንቋ faham yoo fahamte afaan Oromoo na dhageeffatu. Ani ifa jeesisin hin jiru. Murtees. Maal? Ijoowwan liblib gootan jirtu tabbal. Wallahi nik hin jedhin. Murteesi. Asuu hojjaa seemee guutakka waan asuu singitti godheeyya. Wadee wanni asoo hojjaa jiru ani nattaase. Ayyaa soo asee qaalii isaaniin godha. Dirqiidhaa hin jaala kana dhibuun. Akkisiin jedhe nama dura viidiyoo banateetitu na jaalataa siin jedhati viidiyoo baabbanadheef. Fularraa wayii gubaa qabda. Ati duraan immoo viidiyoo numan teessu maal rakkoo qaba. Namni tarma duraan si beekuumi jijjiiramte. Haayee ani yoon amma tana gahee viidiyoo bahee jechuudha. Na jaalataa jechuudha yoo viidiyoon baane na jaalatu akkasii. Yoo ati amma kaatee viidiyoo bantee annas lafaa ol keetiin gurra kana quba kaayedhee tara sadi wal jala Arafaat lubbuutiyya, Arafaat jaalalleetiyya, Arafaat jaalalleetiyya. Wallahi hin banadha soositee maal taate hin banattu tu bakka. Amma banadha. Amma keetis abbaa sanuu kaabanii hin banadha. sanuu keetis garsiisa qubeellaa harka si kaa'uu fi kennaa abaaboo hunda amma keessa duraa beeksisuuf gartu. Ammuma. Let's go Arafa banadhu. Okay. Waan itti naan jetti godhuu qaba. Okay. Ambanadha na obsi daqiiqaa 5 jechuudha. Wanni ishii hundi daqiiqaa 5 fudhata. No. Beer. Okay. Afaanumaan jetti malee daqiiqaa 5 miti bar. Daqiiqaa 5 kaa biyya amma paarlaamaa irratti haasawaa godhuun miidhaa guddaadhaaf hin jiru. Awwal jirta. Awwal nagaa. Ana bira teessee awwal jechuun maal ati qoy kadir martuu waan jedhu. Sorry lubbu sheegi. Ayya. Abooti ni naaf. Na jaalatta sa lubbu. Nama jaalatu namatti naaf. Ati na jaalatta bar Oromoo tan sodaatti malee. Abshir. Yoo isin wal fuutan rabbiin dhagaa roobaami. Mee wal fuudha isinin namaa. Bau jira me eegaati wallahi sidachaa jira wanna Wayne maaltu Fatima iPhone 17 fudhatu